هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtootaaf jaalatamtoota kiyya ashama harka fuuni akkam jirtu nagaa fayyaa keessanii isiniin jira. Barreeffama xiqqoo gabaabduu tokkoon waadaa isiniif seeniitiin ture. Waadaan kiyyas waa'ee moobaayilii keenya maaliif ho'aa, moobaayilii keenya maaliif sukkaara yookaan maaf allaqaa yookaan maaliif gaggabaa, akkasumas baatiriin keenya dafee duraan noormaalii kan ture jechuudha. Kan keenya duraan noormaalii ture maaliif dafee dhuma kan jettaniif tarii viidiyoo ittiin of eeggattan qofaadha isiniif qopheessee hin dhufe jechuudha. Akka baatiriin hin dhumne qophiin addaa kan hin taasise tokko hin jiru jechuudha. Sana gaafan kalaqaa moobaayilaa ta'e qofa, kalaqaa baatirii gaafan ta'e qofaadha. Sana nan ta'a taanaan furmaata kan ta'u yoo rabbeedha isiniifan barbaada. Kanaafuu baatirii keessan haala kamiin akka itti eeggattan akkasumas moobaayila kan keessan ho'uu fi sukkaaruu yookaan allaquurraa akkamitti akka eeggattan akka ofis eeggattanu viidiyoo of eeggannaa isiniif ta'u qopheesseetiin jira. Viidiyoo kanatti osoo hin darbiin dura hirmaannaa keessaniif yookaan nama haaraanaaf ta'eef jechuudha beeksisa taasiseetiin dhufa jechuudha. Beeksisa yeroon jedhu YouTube kiyyaa fi akkasumas Facebook kiyya follow akka gootanuuf subscribe akka itti naaf gootan kabajaan isin gaafadha jechuudha. Search godhee isin agarsiisu search godhamaadha. YouTube kiyya Jaafar Kamaal jettanii search gootan. Garuu maqaa YouTube kiyya Jaafar Tuubee jedheen jijjiireetiin jira. Garuu maqaadhuma kanaan search gootanii argachuus ni dandeessan. Jaafar Kamaal jettanii jechuudha. Sana booda YouTube kiyya isa kana Jaafar Tuubee kan jedhu kana isarra ni tuqxan jechuudha. Yoo isarra tuquu baattanis barreeffama subscribe jedhu diimaa kanarra ni tuqxan jechuudha. Sana booda as dabruudhaan xiyya gurraattii asitti isinitti mul'atu kana mallattoo notifiikeeshinii gurraattii kanarra ni tuqxan jechuudha. Haala kanaan subscribe gootanii YouTube kiyya irratti waan garaagaraa hordofuu ni dandeessu. Irraa fayyadamtuu guddisaan isinii jira. Inni biraan Facebook kiyya Jaafar Kamaal follow akka itti naaf gootan isin agarsiisuuf jechuudha. Follows godhaa jirtanii baay'ee galatoomaadha. Kanneen haamlee naaf ta'aa jirtan isinii jira. Facebook kiyyas maqaa wal fakkaataa Jaafar Kamaal kan jedhu kana jechuudha. Search gootanii argachuus ni dandeessanii. Kanneen argitanis Facebookichi isa kana isarra ni tuqxan jechuudha. Add friendii na gochuurraa follow gochuutu baay'ee formaatan isiniin jedha. Follow bakka jedhu kanarra ni tuqxan eega Facebook kiyya argitanii jechuudha. Jarri friendii kiyya hin taane kanneen friendii kiyya taatan dirqama qabdan jechuudha follow gochuurratti friendii kiyya. Kanneen friendii kiyya hin taaneef garuu follown kun na hordofuuf ani isaan hordofuuf formaata follow isa jedhu kanarra ni tuqxan jechuudha. Sana booda save rest kanarra ni tuqxani. Gara barumsa kiyyaattis osoo hin dabriin dura kan messengeraan na gaafattee abbaan taate of ni beekta. Maaliif imoon keenya kan xirrii sagalee waamichaa sana maaliif nuun jijjiirre kan jettee na gaafatte sun imoo beetaa fayyadame jechuudha. Imoo san normaalii osoo hin taane imoo beetaa kan jettu kana fayyadami kana jechuudha. Inni biraan nama immoo imoo lakkoofsa jijjiirrachuu wallaale kan jettaniif isin agarsiisuuf siitingii keessa ni dhuftan jechuudha. Siiting kan jedhu kanarra ni dhuftanii jechuun ni seentanii. Sana booda as gadi deemuudhaan jechuudha. Haalan hojjedhu kana haalan isin agarsiisu kana hordofuudhaan jechuudha. Imo account setting kan jedhu kanarra yoo tuqxan. Sana booda change phone number kan jettu kanarra tuqxanii lakkoofsa keessan jijjiirrachuu dandeessan. Kanneen kana lamaan na gaafattan ni beektan maqaa keessan dha'uu osoo hin taane jechuudha. Messengeriin kan na gaafattan. Dhuunfaatti viidiyoo kana qofarratti hojjechuun kun baay'ee waan gabaabateef jechuudha. Settingii keessan ni seenta jechuudha. Jalqaba settingii keessan ni seenta. Sana booda akkasumas settingii kanarra ni seenta. Xiyya sadiirra eega tuqxee booda jechuudha. Settingii bakka jedhu kanarra ni tuqxaa. Sana booda as gada deemuudhaan imo account setting kan jedhu kanarra ni tuqxa jechuudha. Imo account setting kan jedhu kanarra tuqxee sana booda change phone number kan jedhu kanarra tuqxee lakkoofsa kan kee jijjiirrachuu ni dandeessa jechuudha. Kan immoo sagaleen xirrii yookaan sagalee waamichaa sun nuuf jijjiiramuu dide jettan imo sa normaal osoo hin taane imo beetaa kana fayyadamtan. Imo beetaan kun baay'ee bareedaadha. Laayivii illee kan qabu jechuudha. Amma laayiviis ni waraaba jechuudha. Akkuma Facebookaa imo beetaa kana fayyadamtanii jechuudha. Gara barumsa kiyya har'aatti darbu barumsi kiyya har'aa maal irratti kan hundaa'udha. Moobaayilii keenya maaliif gaggaba yeroo hundaa maaf sukkaara kan jettanuuf appilikeeshina isin irraa of eeggachuu qabdanuuf akkasumas immoo gocha isin gochuu qabdan moobaayila kan keessan keessatti fayyadama isin xiqqeessuu qabdan kan isiniif dabarsuudha. Fayyadama yeroo jedhu jalqabamee maal fayyadamuudha. Jalqaba irratti moobaayilli keenya akka ho'uu kan taasisu kan jalqabaa jechuudha. Appilikeeshina garaagaraa banaatti dhiisuu jechuudha. Kanarra seentanii tokkorra seentanii tokko banaatti dhiisanii akkasumas immoo tokkorra seentanii tokko banaatti dhiisuun kun moobaayilli keenya akka ho'uu ni taasisa.
Inni biraan aappii paaraal yookaan aappii dabl ni beektan isin hunduu dabli ni beektan isin agarsiisuuf appilikeeshina kana namni fayyadamtan jechuudha akka moobaayilii keenya oowwu kan taasisudha jechuudha appilikeeshinni kuni isin agarsiisa jechuudha appilikeeshina aappii kooppi godhu jechuudha. Isin hunduu ni beektan fakkeenyaaf dabala namni wallaaltan hin jirtan jechuudha dabl isa kana jechuudha. Appilikeeshina kana namni fayyadamtan moobaayilii keessan akka ho'u kan taasisu dhugaa baay'ee jabaadha jechuudha. Moobaayilii kun akka moobaayilii keessan sukkaaruu yookaan allaqu akka ni gaggabu kan taasisudha moobaayila kanarraa. Appilikeeshina kanarraa otoo of eeggattanii gaariidha akka moobaayila keessan eeggattanuuf. Garuu inni faayidaa ni qaba waan garagaraa kooppisiiniif godha jechuudha. Faayidaa ni qaba. Garuu faayidaa isaatii waliin miidhaa addaallee Facebook moobaayila keenyarraa ni ga'a jechuudha. Appilikeeshinni kun baay'ee ulfaataadha akka moobaayilii keenya gaggabu akka inni ho'u ni taasisa jechuudha. Inni biraan itti fayyadama feesbuukii keenya guyyaarraa xiqqeessu. Kana jechuun feesbuuka keessa yeroo deemnu jechuudha haala fakkeenyaa isin agarsiisuuf akkas baay'ifnee ariifannee jechuudha keessa deddeemnee bakka garagaraa deemnee yeroo akkas ol harkisnee gad harkisnee olis harkisnee gad harkisnee yookaan itti fayyadama guyyaarraa dheeressine ta'e moobaayilii keenya akka feesbuuka keenyas ta'e moobaayilii keenya akka allaqu yookaan akka gaggabuuf sababa ta'a jechuudha. Kana jechuun mee namas fakkeenya fudhannu namni tokko yoo ka'ee fiigee daqiiqaa murtaa'e yeroo fiigee ka'ee dirqama boqachuu dirqama isaatii yeroo boqachuudhaaf jedhu kana taa'uun dirqama isaatii. Akkuma kana moobaayilii keenyas yeroo baay'isnee itti fayyadamnee haala ariitii ta'een itti fayyadamne jechuudha. Dirqama ho'aa ho'inaan immoo gaggabuunsaa bakka namni taa'ee boqatu sana innis gaggabee jechuudha yeroo sana boqonnaa argataat kan taa'u jechuudha. Kanaaf baatiriin keenya illee haala kanaan dhumuu danda'a. Akkasumas immoo baatirii chaarjerii irra moobaayila keenya goonee baatirii yoo itti fayyadamna taane baatiriin keenya kan dhumu ni ta'a jechuudha. Akkasumas chaarjerii irratti baatirii keenya chaarjerii eega itti rakkabne yookaan shaahana eega itti rakkabne booda haasaa yookaan mukaalama nama waliin yoo taasifne ta'e moobaayilii keenya yookaan baatirii keenya akka takkattu fixu kan taasisudha. Kanarraas of eeggadhaa isin jedha. Inni biraan VPN waan jedhamu jechuudha. Waan as gubbaatti isinitti mul'atu VPN hundi keenya ni beekna. VPN garagaraa yoo fayyadamtan moobaayilii kan keenya kan akka hoolaa VPN fakkeenyaa fudhannu hoolaa hundi keessan ni beektanii isin agarsiisuuf isas hoolaa VPN namni fayyadamtan yoo jiraattan jechuudha. Innis moobaayilii keenya akka ho'u kan taasisudha. VPN garagaraa jechuudha. Hundi keessan ni beektan VPN kanneen waan akka imo dalaksiisa jedhanii dubbataa turan jechuudha. Hoolaa VPN isin agarsiisuuf as keessaallee gubeetiin jedha jechuudha hin qabu. Kanaafuu VPN fi akkasumas aappii peerayal jedhamu sana yookaan kan appilikeeshina kooppii nuuf godhu sana yoo fayyadamuu dhiisne akka moobaayilii keenya hin ho'ineef of eeggannoo nuuf ta'a jechuudha. Kanaafuu wanneen garagaraa yookaan moobaayila kan keenyas itti fayyadamu moobaayila keenya suuta itti fayyadamuudha qabna jechuudha. Yeroo baay'isnee akkasitti irra deemna taane jechuudha moobaayilii keenya akka gaggabuu fi akka allaqu kan ta'u jechuudha. Kanaafuu itti fayyadamu moobaayila keenya suuta yoo itti fayyadamne taane moobaayilii kan keenya hin allaqus hin gaggabus baatirii keenyas qusachuudhaafis ifa moobaayila keenyaa kanatu murteessaadha jechuudha. Kana yoo xiqqeessinee hir'isne amma fakkeenyaaf akka kun irratee jiruun dhakaan keenya amma ta'e nuuf turuu danda'a. Kana yoo guutne akkasitti itti fayyadamne taane garuu dhakaan keenyas akkuma ifaan kun baay'atee jiruun baay'inaan dhakaan keenya illee deemuu kan danda'u jechuudha. Kanaafuu ifa kanas giddugaleessaan itti fayyadamu akkasumas appilikeeshina garagaraa kanneen banaatti jiru akkas moobaayila kan keenya okeerra cimsinee gadi qabuudhaan eega haala kanaan nuuf baheen booda xiyya kanarra tuquudhaan bakkatti appilikeeshina banaatti jiru bakkatti cufuu ni dandeessan jechuudha. Xiyya ishee isinii mul'attu kanarra jechuudha. Kanneen garagaraa moobaayilli isaanii okee tuqanii argatan kanneen garagaraa garuu gara mirgaa kanarra tuqxanii argatan jechuudha. Filannoo gara mirgaa kanarra jiru irra tuqxanii appilikeeshina banaatti jiru of gochuudhaan akka moobaayilii kan keessan hin ho'ine akkasumas moobaayilii kan keessan akka moobaayila kan keessanii kallattiin isin dura hin oofne taasisuu ni dandeessu jechuudha. Qophiin kiyya har'aatis kana fakkaata. Viidiyoo kana sheer godhaadha. Kanneen amma dura follow goone Facebook kiyya follow godhaa fi akkasumas YouTube kiyya subscribe gochuun na deeggaraa isiniin jedha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.